Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya sadaasaa 16 bara 2015ti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophiileen har'aaf qabnu fayyaa hawaasaa fi qophii Oromiyaa Insaayitiidha. An kan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisaa an dhaabasaa jiraati. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitootii fi jaarmiyootiin miti mootummaa dhimma beelaa akkan gabaasne uggura kaa'e. Oduun Finfinnee irraa ba'aa jiru akka ibsutti uggurri kun waajjira ministeera muummee, waajjira dhimma dantaa alaa fi waajjira koominikeeshinii mootummaatiin raawwatama. Dhimmi kun immoo akka belbeltuutti kan fudhatame erga BBC waa'ee beela biyyattii naannoo Walloo keessa jiru gabaasee booda. Gabaasa sana hordofuunis miidiyaan mootummaan to'atamu olola guddaa hojjechaa akka jiran beekameera. Yeroo ammas namoota BBC'n dubbisee ture waamanii doorsisuudhaan akka waan bira dubbatanii fi beelli akka hin jirre ilmaan isaanii kan du'anis dhukkubaan malee beelaan akka hin taane akka dubbatan gochaa jira. Kanuma wal qabatee qajeelfamni haaraan hojii gaazexeessitootaa ugguruu waajjira Hayilamaariyaam Dassaalany irraa ba'e kun aga godinaalee fi aanaalee hundaatti raabsamee jira. Akka qajeelfama kanaatti gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miti mootummaa kamiyyuu suuraa kaasuu, viidiyoo waraabuu fi oduu tamsaasuu hin danda'an. Kanneen waan kana hojjetan waajjira mootummaa dhimmi ilaaluurraa ayyamoo fudhatan malee naannoo sana keessa kan sochoone hordoffiin jabaa akka kennamu ajaji kun akka kenname odeessi Finfinneerraa ba'e kun addeesseera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota ugguruu fi mirga dubbannaa ugguruudhaan sadarkaa addunyaatti balaaleffatamaa jiraachuun kan beekamu. Ayyaanni Irreechaa Malkaa Calalaqii Oromiyaa Giddugalaa Aanaa Midaaqanyitti sadaasa 15 bara 2015 haala hedduu dammaqinsa qabuun akka kabajame beekame. Oduun achi nu ga'ee akka ibsutti Abbaa Gadaa Oromoo Maccaa keessaa tokko kan ta'an Abbaa Gadaa Ittafaa Caarrataa Guutamaa ayyaanicha akka milkaa'uuf ga'ee guddaa akka baasan hubachiiseera. Ayyaana Irreechaa kun jala bultii isaa bifa ho'aa ta'een galma Abbaa Gadaa warra Maccaa kan Abbaa Gadaa Ittafaa Caarrataa Guutamaa keessatti haala hedduu ho'aadhaan kabajamuu eegale. Akkuma kanaan guyyaa kaleessaa immoo Malkaa Calalaqitti bakka uummanni Oromoo hedduun argamanitti ayyaanni kun bifa hedduu ho'aan kabajamee akka jiru beekameera. Guyyaa jala bultii ayyaana kanaarratti eegaluun uummanni Oromoo godina Shaggar Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti argaman kan akka Midaaqanyi, Calliyaa, Iluu Galaan, Baabbichaa, Tokkee Kuttaa'ee, godina Horroo Guduruu, Wallaggaa aanaa Jimmaaraaree fi Gudururraa uummati hedduu dammaqinsaan akka hirmaatan beekameera. Gootonni dargaggoonni barattoonni Oromoo walleelee warraaqsaa adda bilisummaa Oromoo faarsan qabsoo bilisummaa Oromoo jajanii fi gootota ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman yaadachiisanii faarsan ayyaana kanarratti akka dhiyeessan beekameera. Kana malees miidhaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'u kan balaaleffatullee dhaadannoo fi faaruun garaagaraa dhiyaachaa akka ture oduun nu ga'e addeesseera. Oromiyaa keessatti galmee himannaa waajjira wal qabatee matta'aa fudhachuun akka malee hammaachaa akka jiru himame. Odeessa Daamaarraa nu ga'e akka addeessutti qorannoo dhiyeenya gaggeeffameen akka hubatametti Oromiyaatti galmeewwan himannaa wajjin wal qabatee gochaa malaammaltummaa fi matta'aa nyaachuu akka malee hammaachaa jira. Akka qorannoo kanaatti waggoota darban keessa galmee himannaa wajjin wal qabatee rakkooleen kunneen akka malee babal'atanii jiran. Ogeessi seeraa dhiyeenya kana biyya alaatti harka kennate loogiif malaammaltummaan adeemsa seeraaf haqaa golgaa akka jiru dubbachuusaa OMN gabaasuun kan yaadatamu. Pireezidaantiin Iraan daawwannaa Awurooppaa taasisuuf karoorfatanii ture yeroo biraatti dabarsuun isaanii beekame. Pireezidaantiin Iraan Hasan Ruhaaniin sagantaa daawwannaa isaanii kan jijjiiran Faransaay Paarisitti balaa dhaqqabeen wal qabate akka ta'e gabaafameera. Hawaasni idil addunyaa gochaa shororkeessummaa dhaabuu fi garee shororkeessaa Islamic State balleessuuf tokko ta'ee dhaabbachuu akka qabullee pireezidaantichi dubbataniiru. Pireezidaantichi gochi badii Paarisitti raawwatame uumama namoomaa kan mormeedha jechuudhaan balaaleffataniiru. Haleellaan Paarisitti raawwatames addunyaan balaa akka kanaa akka hin keessummeessineef qindoominaan carraaquu akka qabu hubachiisa jedhaniiru. Oduun saati kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura.
Qophii fayyaa hawaasaa. Kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, qophii fayyaa hawaasaa torban lamatti si'a tokko isinii darbu amma isinii dhiyeessina. Kan qopheessee isinii dhiyeesses ana Leensaa Dinqaati. Qalbii yookaan hamlee of cabsuun balaa inni fiduu fi dhibee furmaata kanaa akkasumas qabiyyee fayyaa ilaalchiseeti mata dureen har'aa. Akka nu caqastan isin affeeraa muuziqaa kanaan itti ceena. Qalbii yookaan hamlee jabaa qabaachuu fi dhiisuu akkuma abbaan ofitti himedha jedhama. Fakkeenyaaf ani waan danda'u jedhanii gad of qabuun qalbii of cabsuu ta'a. Yeroo baay'ee namoonni qalbii ofii of cabsan gammachuun itti hir'ata. Deebii ammoo ofirratti amantaa dhabu. Waan hojjetanis ittiin quufan. Qalbii cabuun ammoo daafirummaa fi akkasumas sababa malee waa hunda sodaachuu fi dhibee sammuu garagaraatti nama geessa. Yeroo hunda waan gaarii hojjetan jejachuurra of xiqqeessuu, hojii ofii tuffachuu, hojii ofii akka inni aayinaa mishaa hin qabnetti of ilaaluu, of ceephaa'uun kun hundi mallattoolee qalbii cabuuti akka qorannoon adda addaa agarsiisutti. Namni tokko yoo qalbiidhaa cabe ofiif jireenya jeeqamaa keessa jiraata. Hariiroo maatiitu laafa. Hojiis ta'e barnootatti laafuu fida. Namni qalbiin cabe tokko nama wajjin hariiroo uummachuurraa fagaata. Sababiin isaas namootaan wal arganii yoo haasawan tarii waliin dubbatanii amanee amansiisuun ni dhiba. Yeroo baay'ee qalbiin cabe waan haaraa tokko yaaluurraa sodaa qabaata. Rakkoo keessa darbuufis ofirratti amantaa dhaba. Haa ta'u malee sababoota qalbii cabuu fidan keessaa beektonni yommuu himan kan akka jireenya gammachuu hin qabne dhiibuu, maatii keessaa waliigalteen dhibuu, barnootaa fi hojii irratti hamlee jabaan hojjechuu dadhabuu, dhibee dhukkuba adda addaa fi akkasumas ijoollummaarraa eegalee jireenya gammachiisaa hin taaneen guddachuu fi kan kana fakkaatan irraatii jedhu. Dhibee qalbii cabuutti furmaata gochuuf utuu fagaatee mallattoolee armaa olitti tuqne hin agarsiisin ogeessa fayyaa ofii waliin dubbachuu feesisa. Qalbiin ofii cabuu fi waaraa ta'uu akkaataa abbaan itti of ilaalu yookaan of kaa'uu fi jireenya yookaan bu'aa ba'ii namuu umurii ofii keessatti keessa darbe irratti rarra'a. Qalbii ofii waaraa gochuuf yookaan ol kaasuuf ani homaa waan faayidaa qabu hin dalagne jedhanii ofitti himuurra waan mishaa ofitti himuu barbaachisa. Rakkoo kanarra aanuufis gorsi biraa maatii yookaan jireenya ofii kan namoota biroon dorgomsiisuurraa of qusachuudha. Namni kamuu akka adda addaatti uumame, akka adda addaatti jiraatas, namuu mata mataatti mirgaaf dirqama jireenya kan ofii akka qabu beekuu feesisa. Waan gaarii hojjette hin awwaalin, garuu jajadhu, caalaa hojjechuufis tattaafadhu. Kennaa addaa ofii keetii qabduuf gatii itti kenni, akka warqeetti ilaalladhu. Yaaddoof dhiphinaan of miidhuurra waan bu'aa qabu wayitti eda'amu hojjechuun sammuu ofii boqonnaa kennuufiin yeroo hunda gaabbii keessa deddeebi'uurraa nama oolcha. Waan darbe duukaa yeelalluurraa of tiksi. Kan darberra kan dhufutu caala. Egeree jireenya boruuf waan gaarii hojjedhu. Dhibee qalbii cabuu fi hamlee dhabuurraa rakkata kan jedhamu namni waa hojjechuuf
humna laafuu yookiin hojii yookiin barnootas ta'e waan duratti hojjetutti hamlee dhabee boodatti deebi'u, utuu itti fufuu barbaadu fuulduratti deemuu fedhu garuu mogoleen bu'uu, utuu hin hojjenne ofumaa taa'ee of kumatuu fi of gatuufaati. Rakkoon kun karaan itti furamuu danda'u kan biraan hiriyaa amanan waliin dubbachuun fala itti barbaadu. Warreen ogummaa nama jajjabeessuuf deebisanii daandii jireenyaarra nama buusuu danda'an waliin mari'achuudha. Karaa biraanis daandii bilbila 13 11 14 kana ijoollee immoo 18 duwwaa duwwaa 55 18 duwwaa duwwaa hariiroo maatii ilaalchisee 13 duwwaa duwwaa 36 42 77 bilbiluun haasofsiisuun fala argachuun ni danda'ama. Kun akkanaan utuu jiru fayyaa jechuunoo maali yoo jenne, fayyaan waa 3-4 caalaa of keessaa qaba. Fayyaa jechuun dhukkubsachuu dhiisuu yookaan dhukkubni namarraa fagaachuu jechuu qofa miti. Namni tokko qaamaa fi qalbiin hamleen hariiroo ollaa fi maatii akkasumas hawaasa bal'aa waliin qabaatan hunda dabala. Jireenyi namuu keessa darbu gammachuu fi bu'aa ba'iin garagaraa jireenya namaa miidhagsuu fi miidhuu keessatti ga'ee guddaa qabaata. Fayyaa guutuu qabaachuuf wanneen feesisan keessaa hagi tokko maatii ofii keessatti hariiroo gaarii qabaachuu, hiriyoota qabaachuu, sochii qaamaa garagaraa keessatti hirmaannaa gochuu, nyaata fayyaalessaan sooramuu, hamlee qabaachuu fi kooti kan jedhan qabaachuu yookiin sense of belonging, akkasumas galii qabaachuu fi bakkaan ga'uuf gahaatti hojjechuuf kan kana fakkaatan. Dhaggeeffattoota keenya, qophiin fayyaa hawaasaa kanarraa asuma irratti raawwata. Qophii itti aanuun hanga walitti deebinu nagaan nuuf turaa jechaa gara qophii itti aanutti sin dabarsina. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program.
Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. Our guest today is Abdul Jalil Abdullah from Minnesota, USA. We invite him to tell us about Oromo TV 15th anniversary celebration. Welcome, Abdul Jalil. Thank you very much. Give us background information about Oromo TV, when and how it is started. Well, thank you for the question. And I will start with the Oromo people being more than 40 million people with no any independent news media, no radio, no press of an independent type. And so 15 years ago, a young person from Marapo refugee camp arrived in Minnesota. And soon after he came, he found out that there was a public access channel broadcasting in some of East Africa's languages. And this young person knew of an Oromo and, of course, some other East African languages. However, he did not find any broadcast in Afan Oromo. So he gathered a few people and asked some information about how this happened. So he found out that there is a channel called Minneapolis Television Network channels that gives some airtime to some East African languages. And so he went there and asked those people how he could be part of this and how the Oromo language can be broadcast from this Minneapolis Television Network. Then they asked him a few questions that they wanted to know if he knew any journalistic thing, and he did not have any background in journalism or anything. Well, then they told him to get trained if he wants to. So for the training, he needed some money that he did not have at that time because he did not have a job that provided him with some money. So he asked some money from his aunt. Her name is Fatome, just to mention her because she supported him at that time. And that is where he started. So this person found a few individuals who are also activists in Oromo politics and wanted to do things for the Oromo people. He gathered them, and that's how he started. For the first time, they started as a music channel, and within 6 months, they converted it into Oromo TV. From then until now, this is 2000, from then until now, this person, of course, with collaboration of a few dedicated individuals, he sustained it. He sustained it for the last 15 years. And that's before YouTube was there. And now, let me just go back a little bit. From that time onward, he has been broadcasting a lot of services to the community. The services that Oromo TV has given to the people around here in health, in social issues, in education, in politics, in so many things, in making some connections between here and throughout the world have been tremendous. And with YouTube, those issues that were being broadcast through Oromo TV to the people of Minnesota have also started reaching worldwide, globally. And with that, so many demands came to Oromo TV, asking us why would we not be able to broadcast directly to our country, our previous country, our Oromo land. And this celebration is, a result of a lot of demand from our people. And because we have also reached the critical mass, because a lot of people outside want to also support it, and that's how the celebration thing also came to our mind.
15 years is a long time. In your opinion, how Oromo TV actually improved or transformed the Oromos in Minneapolis or Minnesota and around the world? What impact does Oromo TV actually have? And especially I remember Oromo TV actually play a big role in establishing OMN, because Oromo TV is actually going everywhere where there is an event and broadcasting around the world to encourage. Well, for starters, you can look into, the Oromo people around here. Oromos are naturally a little bit quiet compared to their neighbors like the people of the Somali. And Oromo TV has played a great role in terms of introducing the Oromo to the native people, to the Americans themselves. And as a result, so many senators, state representatives, federal representatives, and so on, found out about the Oromo through Oromo TV. Oromo TV has played a great role. Oromo TV has brought into light a lot of political issues about our country, about the refugees, about the things like land grab and things like political separation, things like the torture in our country. It's like uncountable. And in terms of people here, Oromo people who are within the Twin Cities, it has brought them into light about the health care that is needed, about the education, about so many other social issues. And it has really transformed our people. It has brought their minds together. That is quite an accomplishment. I mean, I cannot count 1, 2, 3 like that, but in terms of statistics, exactly how many people it has impacted. But it has really, really impacted tremendously, and it has also played a role in creating or sustaining or improving other medias, also other Oromo medias. Yes, you mentioned one of them, but it has also worked with people from Gadisaluga, if you have heard about it, or it has also supported physically, materially, with anything possible. TV Oromia in Magala, Toronto, and it has done a lot. These are all factors on the ground, and today it is time. In addition to supporting others, it has also planned to transform itself into not only just global through YouTube, but so that people can see within or buy through their own television from their homes in Oromia and beyond. We are trying to do that. So the impact is really, really huge. The celebration, 15 years anniversary celebration, have you celebrated any milestone like 5th or 10th or you just only celebrating this 15 years anniversary? If it is just this is only one, why it is now and why it is important, what do you actually expect to actually get out of this? We have celebrated in 2003. We celebrated, we called it the second, even though second year, even though it was year number 3. However, this is not the first time anyway. And this time we are celebrating, not only celebrating, but we are trying to bring people to help it in this transformation, because we want to, since there has been a lot of demand from our people to not just deliver what we produce through YouTube, since we are being demanded to also get it directly to the homes in Oromia, we need a lot of help from our people. And for that reason, we are celebrating this time, because our people have also become conscious and, understood the importance of media also at this time. That's why they are demanding. That's why they are telling us to directly transmit
our products to our country. And this time, we are looking from people a lot of things, of course. One is financial, the other one is, there is a huge talent. We have a lot of good, talented people with us in our staff. However, the better talented people are within our people. We want them. We want a lot of people to participate. We are also looking for its diversity, because our media must really be as diverse as our people. We want everyone to see themselves through it. We want these talented people from every sector of our people to be part of this project. And we believe in the final analysis, this is going to unify our people also. That is why we are doing this celebration. The celebration is not just a celebration so that they will tell us, hey, you are good, you are so. No, it is because we want them to support it financially, with human talent, with good ideas, with think tank people, with so many things. We also need people who know about the infrastructure as to how this media can be transformed to become one of the best, one of the most modern media within the Oromo society. We also want to create some kind of a possible collaboration with every Oromo media around the world, so that they can collaborate and satisfy and the punch that is today missing. The media is missing from our people, and our people must really get as much as possible, because the Ethiopian government and so on have blocked information from our people, and the people without information are nothing. That is why they can rule them the way they want to. That's why they can plunder their resources the way they want to. If people know what is happening, if knowledgeable people who have learned very much, cannot be subjugated the way they are today. And we believe that with media we can change those. With media we can create the good consciousness within our people, so they can demand, so they can change for the better of their life. And for that reason, we want to bring ours to the forefront, and we want other Oromo medias anywhere to collaborate also with us on equal terms, without us interfering in their editorial independence. We want them to be, we want to work with them in collaboration, and probably creating a team that is good for all of us, mutually good. So are you suggesting that Oromo TV will actually have a plan to actually broadcast their program into Oromia? If so, when are you actually expecting to do that? We do expect to broadcast directly to Oromia, but that depends on the support of our people. If our people support this media to become a media that is capable of broadcasting, yes, we will do. We do have some manpower, but we want a lot more. If we get the equipment, if we get to hire individuals who are very capable journalists, then there is no reason why we do not broadcast directly to our country. And I cannot tell you exactly when, but... This interview will continue next week.